sajige beri kafetuma itutudide si maganda uwe nagate kawe gimme yo salalatu oromo saba oromiya biya walaba yarachuya kanabeka tanabeka gimme yo ani warge kan kawe kabu kan tokuma kabu kan dinagde kabu kan ayu kabu kan gota kabu saba safala ingi bandondala tanabeka Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bilisiginnaaf malee Oromoo fi saboota biroof yaaddoo miti. Yooyaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa kanaa ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isiniif dhiyeessu ani Daandii Elamooti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Mormii aangoorra jiru bulchiinsa mootummaan tokko qabu qabaatee eeraa fi seera ummattootaan bee ummattootaaf dhaabbate jedhanii dubbatan sana eegee tajaajila barbaachisaa kennaa jira yoo jenne waraana bobbaasuu fi miidiyaan ololuun ala wanti dantaa hawaasaa eeguu raawwatamee hawaas dinagdee sabichaa jijjiiraa jiru hin jiru. Dhimma eerri impaayiritti sabootaan bee saboota tajaajilaa jiraayii kan jedhu gaaffii gaafachuu dhiisne dhimma irratti dubbachuu barbaanne waraanni bilisummaa Oromoo fi faannoon sadarkaa impaayiritti yaaddoorra hin jiran kan jedhu keessaa dhimma nu ilaallatu kan waraana bilisummaa Oromoo fudhanne dhuguma oboon yaaddoodha kan jedhu kaasuun dhaabbii fi gocha waraana bilisiginnaa waliin wal bira qabnee ilaalla. Humni bilisiginnaa bara 2022 keessas karaa koominikeeshinii bilisiginnaa Oromiyaa Haayiluu Addunyaa fi karaa federaalaa Laggasee Tulluun sochii waraana bilisummaa Oromoo to'anneerra sadarkaa yaaddessaarra hin jiran jedhanii turan. Haa ta'u malee woboon baruma sana baatii waxabajjii keessaa bakkoota gurguddoo 3 magaalaa Gambeelaa, Dambidooloo fi Gimbii yeroo rukutee rifaasisuu baruma 2022 xumura baatii onkoloolessaa fi jalqaba baatii sadaasaa keessatti aanotaa fi magaalota 12 godina lixa Wallaggaa keessaa dhuunfachuun bilisiginnaan ganamaa fi galgala waraana isaa xiyyaaraan Baayirdaar, Laalibalaa fi Dabra Biraan irraa magaalaa Asoosaatti buusuun lixa Oromiyaa, lixa Wallaggaa fi Qellem Wallaggaa keessatti buusuun hojii guyyuu taasifate. Tarkaanfii oboon lixa Shaggar, Kaaba Shaggar, Gujii lixaa, Gujii Bahaa, Zoonii Kibba Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Aleellaa magaalaa Naqamtee keessatti taasiseen barcuma jalatti raasuun jecha tufan deebisanii arraabuun humna kaleessaa hin sodaannu jedhan waliin mareef taa'uuf dirqaman. Dubbii torbee kana mudamaan Itaamaajoor Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa oboon sadarkaa impaayiritti yaaddessurra hin jiru jedhu kaasnee haa ilaallu. Eeyyee dhuguma oboon uummata qabsaa'uuf yaaddoo miti. Garuu murna aangoo impaayiritti irra tureen uummata akka fedhen godha jedhee hojjetu akkasumas hawwii yeroo dheeraaf aangoorra turuu qabuuf yaaddoo jabaadha. Oboon dhuguma uummata isaaf yaaddoo miti kan jedhu waan wal nama hin gaafachiisneef sana dhiisnee qabxii lama waraanni bilisummaa Oromoo humna bilisiginnaaf yaaddoo miti kan jedhuu fi akka uummataatti waraana sakamtuu oboomoo bilisiginnaatu yaaddoodha kan jedhu gochaawwan waraanni faashistii PP ilmaan Oromoo fi saboota impaayiritti irratti raawwatu keessaa muraasa kaasnee ni ilaalla. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo erga biyyeemed barcuma aangoo siyaasa impaayiritti warraaqsa uummata Oromoo butuun aangootti dhufee karoora jalqabaa caasaa dhaabaa isa dura dhaabbatu diiguu fi oboo balleessuu ture. Sanas goyoomsa maqaa mootummaa Oromooti jedhuun miseensa qeenxee galchuu hanga koree teeknikaa maqaa araaraan namoonni siyaasaa abbootii gadaa fi daldaltoonni keessatti hirmaataniin raawwatee bu'aa hin argamsiisin hafe. Kana malees erga raarri fashalaa'ee baddaa fi gammoojjiin akkasumas gaarreenii fi dirreen Oromiyaa magaalaa fi baadiyyaan Oromiyaa dhukaasa oboo jabeessanii of keessaa gongomsiisuu eegalanii lolli torban lamaan xumurraa hanga opereeshinii xumuraati jedhamuun Oromiyaa keessatti waraanni bilisiginnaa yeroo adda addaatti guuramuu waan laayyoo hin turre. Waraanni PP waggoottan 5 kanaa Oromiyaa golee mara keessatti geejjibsiifamaa ture maal ta'ee fi maal hojjete kan jedhu duubarra kan kaasnu yoo ta'u
kan amma kaasaa jirruuf ragaa akka ta'uuf yaadni dhiyeessinu humna faashistii PP'f woboon yaaddoo erga hin taane maaliif waraana duulchisaa akkasumas duula labsiiwwan garaagaraa isa fayyadu maaliif baafata? Yeroo tokkotti maaliif duulee hin xumurre kan jedhu yoo ilaalle ollaan bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa waan jedhamuuf rakkoo guddaa isaan mudachaa jiru dhoksachuun dansaa fi warra yaaddoo hin qabne ta'anii of mul'isuuf ibsa kennameedha. Woboon uummata isaa Oromoo fi saboota biroof wabii fi gaachana malee yaaddoo akka hin taane oduu miti gochaanitti agarsiise. Arrabsamaa fi miidhamaa dhugaa jirtu bilisummaa walqixxummaa fi waliin jireenyi maal akka fakkaatu itti agarsiisa. Saboonni baay'een eenyummaa isaaniin akka boonan eenyummaa isaaniin akka of ijaaranii fi rakkoo sabummaa isaanii irratti dhufu dura dhaabbatan gochuun dhaaba bilisummaa fi qabsaa'aa daandii qabsoo warreen biroo barsiisuu hundeeffama isaarraa kaasee aadaa aammataa fi dimokiraasii saba isaa gonfatee kan hojjechaa jirudha. Egaan qabsaa'aan bilisummaa qabsoosaa galmaan ga'achuuf naamusa warraaqaan cuuphamee bakka ga'uu qabuuf akka hojjetu beekamaadha. Kana ammoo gabaa siyaasaa lama gidduutti hawaasni qaama bulaa jiru jalatti waan dhabee isa qabsaa'aa fi jiru jalatti hin argadha jedhee yaaduu akka danda'utti caalee argamuuf akka hojjetu wal namaa hin gaafachiisu. Kun ammoo yeroo ammaa bu'uura hawaasa keessa jiraachuu qabsoo Oromoo fi diinaan baduu dadhabuu keessaa isa hangafaati. Egaan namni afaan qawweetti amanu qaama kamiinuu caalaa raayyaan ittisa impaayeratti uummata isaaf wabiidha jedhu kana gocha isaa fi murna isa bobbaasee yoo ilaalle ragaa ba'uun ni danda'ama. Maqaa humnoota eera mootummaa humnaan diiganii aangoo mootummaa qabachuu barbaadan jedhaniin duula nama dhuunfaa aangoo irratti eeguuf taasisan keessatti maal akka raawwatanii fi addunyaa guutuun maal jechaanii akka turte kaasuun gahaadha. Waraanni faashistii PP Oromiyaa keessatti waraana lafoon ajjeechaa lixa shaggar bakkoota adda addaatti raawwate Horoo Guduruu Wallaggaa, Baha Wallaggaa, lixa Wallaggaa, Kaaba Shaggar, Baha Shaggar, Gujii Bahaa fi lixaa Finfinnee fi naannawaa ishee Oromoota Matakkal, Walloo, magaalaa Gambeelaa fi Arsii Bahaa keessatti ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman ajjeesee kuma dhibbootaan buqqisee hidhee fi saamee kun ragaa guddaadha. Gocha Tigraay keessatti raawwatan ajjeechaa kuma dhibbootaan buqqaatii miliyoonaan lakkaa'amu nyaataa fi qoricha irraa kutuun rakkoon isaan yeroo sanarraan ga'an arras uummanni Tigraay gatii kaffalaa jira. Gudeeddii haadholii fi shamarran Oromoo irratti raawwate akkasumas Tigiroonni keessummeessan ulfaataadha. Ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatanis waan dagatan fakkaatu. Haleellaa xiyyaara nama maleeyyiin Oromiyaa meettaa walqixxee Cobii, Horoo Guduruu Wallaggaa, Boojii Birmajjii fi mana Sibuu keessatti raawwatee lubbuu namoota qulqulluu akka baalaa obbaasuun ni beekama. Gocha farra namoomaa waraanni faashistii PP raawwatu kana dhaabbileen akka Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, UN, Gamtooma Awurooppaa akkasumas biyyoonni guddatan kanneen akka US Ameerikaa fi Ingilizii osoo hin hafin balaaleffachuun lammiileen isaanii impaayerettii keessatti sochii godhan akka daangessan taasisaa turaniiru. Arras gochi kun bakka hin dhaabbanneettii fi mootummoonni gamtooma addunyaa UN rakkoo impaayerettii bara 2022 keessaa gola nagaa eegumsaatti fiduun irratti mari'achaa fi qoqqobbiif sagalee fuuchaa bakka turetti akkasumas barreessaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres odoo hin hamne rakkoo waraanni faashistii PP gochaa jiru balaaleffatanitti akka yeroo duraa maqaan waraana impaayerettii nagaa eegumsaan ka'uu dadhabdetti waraana humnaan qeerraa qabamuun bobbaafaman caasaan to'annoo laafee fi fedhii murnichi uummata irratti gocha badii akka raawwatu fedhuun uummanni Oromoo du'aa, gudeedamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, saamamaa fi buqqifamaa jirutti wabii uummata fakkeessanii kaasuun uummanni gargaaraanii jira jedhanii dubbachuun soba seenessuu fi kan qondaalli isaanii torbeedhuma darbe keessa waraana keenya bulguu fakkeessanii kaasuun dogoggora jedheen wal faallessa. Qondaalli PP kamuu miidiyaatti waanumatti dhaga'ame dubbachuun amala isaanii ta'us uummanni Oromoos ta'e saboonni biroo gocha suukkanneessoo fi duguuggaa sanyii waraanni faashistii PP raawwatu jibbuu fi bulguu fakkeessee ilaaluun sirrii akka ta'e hubatamuu qaba. Waraanni maafiyaa PP dhiigalmaan Oromoo taphatee amma oolchaasaa akka ta'e itti fakkeessuuf yaaluun warra namoota nagaa mana keessatti gubee fi jiraa namaa qaleef beekamtii kennuudha. Bara 2022-23 akka lakkoofsa impaayerettiitti bara 2015 keessaa milkoomina jedhanii dubbatan malee hojiin impaayerettiin lammiilee 120
sararayyummaatii gadi jiran keessaa baasuu akkasumas qaala'insa jireenyaa dhibbantaa 29 fi 34 gidduu taphatu fooyyessuu irratti wanti qabatamaan hojjetamee hin jiru. Dhimma biqilaa biiliyoonaan dhaabne jedhamus soba ta'us sochiin biqilaa dhaabuu uwwisa miidiyaa guyyaa sanaa fi situation ruumiirraa suuraa ka'uurraan kan hafe wanti hojjetame lakkoofsatti miiliyoonaan gadi. Walumaa galatti oduun hoogganaan waraana PP Biraanuu Juulaa fi kominikeeshinii federaalaa irraa Laggasee Tulluu miidiyaan ba'anii dubbatan rakkoo nageenyaa amma impaayiritiin keessa jirtu hin agarsiisu. Hooggana waraanaa ta'uun akka qaama siyaasaatti dubbii dubbachuun waraanni isaanii lola keessatti booji'amuu yeroo aalan mul'ata. Kanaan duras Baacaa Dabalee loltoota PP humnoota waraana Tigraay TDF'n booji'aman footoshooppiidha jechuun ni yaadatama. Moonni sobaan waraana isaa bu'aa siyaasaaf bobbaasee yakka duguuggaa sanyii raawwachuun addunyaa irratti himatame akka Ameerikaan seeneef dhorkamee ture har'a waraana nagaa of fakkeessuun qabsaa'aa bilisummaa Oromoo akka uummataaf yaaddoo ta'etti dhiyeessuuf yaaluun gocha ofii ukkaamsuu yaalu yeroo ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo uummata isaa Oromoo fi sabootaaf yaaddoo osoo hin taane sirna bilisiginnaa afaan qawween uummata Oromoo hacuucuuf socho'uuf garuu yaaddoo cimaa ta'uu itti fufa. Oboon sabasaaf nagaadha, diinasaaf yaaddoodha. Yaaddoo irra darbee hanga bu'aa siyaasaa barbaachisu kan bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa barbaachisu argatutti diinasaatti irree isaa ol fuuchuu itti fufa. Oromiyaan biyya qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin faana ture ani Daandii Elamooti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuu keessaniif guddoo galatoomaa. Oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Gimme yo, gungumi gumao, gadi sajide, beri kafe tuma, iti tudide, si maganda we, nagate kawe, gimme yo, salalatu, Oromo saba, Oromia biya walaba, yarachuaya, kanabeka. Sanabeka, gimme yo, ani warge, kanka we kabu, kantoku magabu, kandinagde kabu, kana yo kabu, kangota kabu, saba safala, ingi bandondala, sanabeka, sanabeka, kana, kana,